Barattoonni keenya maatii Odaa Akaadaamii bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Barnoonni keenya afaan Oromoo guyyaa 60maaf tartiiba isaa eeggachuun bifa hawwataa ta'een akkuma itti fufetti jira. Hiriyoota keessan affeeruu, sabiskiraayib, sheer, laayik taasisuun nu jajjabeessuun isinitti haa baratu. Kun barnoota keenya guyyaa 3ffaati. Namoonni karaa onlaayinii keessaan barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Ingiliffaa, afaan Amaariffaa nu biraa haala hawwataa fi quubsaa ta'een ni argattu. Lakkoofsa armaan gadiitiin karaa iimoo, waatsaappii fi teelegiraamii nuuf bilbilaa. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo 5 kan waliin ilaallu ta'a. Ammistuun የኦሮምኛ አነባቢ ፊደሎች አብረን እናያለን። qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaatti qooduudhaan keenyatu jira. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo 5 kana warreen gama kanaan jiran qubee gurguddaadhaan yeroo ta'anii kanneen gamanaan jiran immoo qubee xixiqqaatiin kan isaan barreeffamanii jiranii. Sagaleen isaan qaban lamaan isaaniiyyuu tokkichuma. Qubeewwan kana isiniif haa dubbisu. A, 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 E, 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 I, 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 O, 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 U, 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 U. Garaagarummaan isaan asirratti qabanii qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa ta'uu isaaniiti malee sagaleen isaan qaban wal fakkaataa ture. Qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo 5 jarreen kana sirriitti irra deebi'aatii qabadhaanii. Warreen kanarraan hafan immoo hundumti isaaniiyyuu qubee dubbifamaa jedhamaniitu kan isaan waamamanii. Barnoota keenyatti aanuun haga walitti deebinutti horaa bulaa deemanaa galatooma.